Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun kibxatarraaf qabnu kunoo. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bulchiisa naannoo Amaaraa seenuu isaanii hordofee addaan citee ka ture deemsi barsiisuu fi barachuu magaalaa Dasee fi godina bulchiinsa saba Oromoo keessatti jalqabamuun ibsamee jira. Humnootiin TPLF ka barbadeessanii fi lafa nyaataa boqonnaa fi kuusaa meeshaalee waraanaa godhachuun manneen barnootaatti fayyadamaa turan qulqulleessuun deemsi barnootaa akka itti fufu ta'uun ibsameera. Bakkawwan lameenitti humnooti hiwaatiin gochi saaminsaa fi barbadeessuu irra ga'eera ka jedhaman manneen barnootaa mootummaa fi kan dhuunfaa 350 caalaan hojii jalqabuu isaanii Masfinaa Raagee gamasii gabaasee jira. Naannoo walitti bu'iinsi keessa turerraa godaanuun kanneen dheessan kuma hedduuf magaalaa Baardaar keessatti bakki dahannaa yeroo kan ijaaramee ture diiguuf murteessuusaa mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Murtiin kun kan dhaga'ame erga mootummaan federaalaa duulli waraanaa TPLF irratti gaggeeffamu marsaan duraa milkaa'inaan xumuramuu ega labsee guyyoota hanga tokko ega bubbulee booda. Garee shororkeessotaa kan ittiin jedhe TPLF lafa weeraree ture keessaa baasuun duulli marsaa duraa gaggeeffame injifannoon xumuramee jira jedhameera. Bulchiisa naannoo Amaaraatti hoogganaan biiroo ittisa balaaf wabii nyaataa obbo Zalaalem Lijaalem oduu gabaasotaaf har'a akka ibsanitti hojiin ittaanu namoota jireenya isaaniirraa godaanan qe'ee isaaniitti deebisuu fi deeggarsa gochuu fi akka ta'e ibsan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Arkiibishoop Desmond Tutu seenaan dhiisanii darban dargaggoota Afrikaa kibbaa biraa calaqqisaa jira. Hoogganaan amantii kun cunqursaa sirna apartheid irratti ennaa qabsaa'anii fi gurraachotaaf mirgi guutuun akka kennamuuf falman dargaggoonni kun irra hedduun isaanii hin dhalanne. Desmond Tutuun du'aan waan boqotaniif jecha biyyattiin gadda torban tokko keessa ka jirtu yoo ta'u dilbata dabre umrii isaanii 90tti addunyaa kanarraa godaanan. Gurraachota Afrikaa kibbaa mirgi qaban guutummaatti akka kabajamuuf waan qabsaa'aniif jecha Desmond Tutuun bara 1984 badhaasa Noobel kan nagaa injifatan. Bulchiinsa apartheid bara 1994 kufuu saattaansee Afrikaan kibbaa demokraatawaa innaa taatetti koomishina dhugaaf araaraa hundeeffameef dura taa'aa ta'uudhaan gaggeessaniiru. Koomishinni kun miidhaa bara apartheid dhaqqabe galmeessuun guutummaa biyyattii keessatti araarri akka bu'u taasise. Kana malees Desmond Tutuun namoota saala wal fakkaataa kanneen jaalalleewwan walii ta'an deeggaruudhaan addunyaa irratti hoogganoota amantii beekamoo keessaa tokko ta'aniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti dubartoonni kurna hedduun har'a mormii dhageessisaniin bulchiinsi haaraa ka Taalibaan jalatti carraan barnootaa fi hojii nuuf kennamu jechuun gaafatanii jiru. Dubartoonni hiriiran kun dhaadannoolee dhageessaa turan keessaa maaliif manneen barumsaa fi carraa hojii nyaataa fi barnootaa cuftan ka jedhu keessatti argama. Dubartiin tokko immoo dubartoonni dammaqnee loogii gaggeeffamu balaaleffachuu qabna mallattoo jedhu qabatanii turan. Inni biraan immoo nuti sagalee warra beela'eetii ka jedhu ture. Erga Taalibaan baatee hagayya darbee aangoo qabatee as mootummoonnii fi gareeleen mirga dhala namaaf falman Taalibaan mirga dubartootaa akka kabajuuf dhiibbaa gochaa turan. Taalibaan baroota 1990mootaa keessa aangoorra yeroo turetti mirga dubartootaa akkaan cunqursaa ture jedhameera. Misaayilli Israa'el kan galaana Meeditiraaniyaan irraa dhukaafame buufata doonii Siiriyaa kan Latiikaa jedhamu haleeluun abidda kaasee miidhaa guddaa geessisuusaa miidiyaan mootummaa Siiriyaa gabaasanii jiru. Dhaabbati oduu mootummaa Siiriyaa Saanaa akka jedhutti haleellaan kun kibxata har'aa ganama ka dhaqqabe yoo ta'u naannoo konteenaroonni mi'a baatan kaa'aman kan buufata doonii sanaa haleele. Latiikaan buufata doonii daldalaa guddicha kan Siiriyaan qabdu yoo ta'u Israa'el naannoo sanarratti qiyyaafachuun haleeluun ishee inni kun baatii tokko keessatti yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Walwaraansi siviilotaa kan Siiriyaa bara 2011 keessa ega jalqabame kaasee Israa'el yeroo hedduu qiyyaafata lafa Siiriyaa irraa qabdu irratti samiirraa haleellaa hedduu gaggeessaa jirti.
Israa'el haleellaa yeroo tokko qofa gaggeessitu kan ilaaleen kan dubbattu darbee yoo ta'u garuu humna waraanaa fi waan dooniin ergamu kan Iraan biraa ta'e irratti kan qiyyaafattu ta'uu beeksifte. Kunis Iraan lafa Siiriyaa irra ejjettee deeggarsa akka hin laanneef ittisuuf akka ta'e Israa'el ibsitee jirti. To'annaa meeshaa waraanaa kan nukuleeraa fi muddaminsa daangaa Raashaa fi Yuukireen irra jiru kan ilaaleen Yuunaayitid Isteetsiif Mooskoon baatii amajjii seenuuf jiru kanatti kan mari'atan ta'uun beekamee jira. Dubbii mana maree nageenya biyyoolessaa kan masaraa White House oduu gabaastotaaf akka ibsanitti gamni lameen amajjii 10 kan mari'atan yoo ta'u itti aansee immoo gaafa amajjii 12 walgahii Raashaa fi neetootti fufa. Sambooda amajjii 13 Raashaa Yuunaayitid Isteetsiif jaarmiyoonni nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaa jedhamuuf miseensa ta'an dabalatee walgahii gaggeeffama. Yeroo mariif gatteenyu Raashaan yaaddoo qabdu dhiyeeffatti nutis yaaddoo qabnuu fi sochii Raashaa dabalatee dhiyeeffannaa ka jedhan dubbii himaan kun dhimma fooyya'insa ittiin argamsiisuu dandeenyu qabnaa akkasumas dhimmootiin irratti waliigaluu hin dandeenya jiru. Dippiloomaasii jechuunis kanumaa jedhan. Biyyoonni gama dhiyaa Raashaan daangaa Yuukireen waliin qabdu irratti waraana ishee qubsiisuun kan isaan yaaddessee fi tarii Yuukireeniin weeraruu fi karoora qabaachuu maltii jedhu. Manni murtii muummichi Raashaa har'a garee jaarmiyoota mirga namoomaa akka sadarkaa addunyaa Memorial International jedhamuun beekamu akka cufamuuf murteessee jira. Abbootiin alangaa akka himatanitti akka dhaabbata biyya alaa ta'etti hojjechuun waan maxxansuuf waan barbaachisu hin guunne jedhan. Kana malees biyya tokkummaa Sooviyeet duraanii seeraan ala qeequun eekkamtoota naazii jajjabeessaa jedhu. Gareen Memorial International himata irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisuun ergama siyaasaarraa maddee jedhe. Hoogganoonni isaas hojii isaanii kan itti fufan ta'uu beeksisan. Gareen kun bara hoogganaan Sooviyeet duraanii Joosef Staaliin yakka hojjetamee fi dhiyeenya kan ammoo kanneen Vilaadimir Puutiin qeeqan afaan qabsiisuuf yaalii gaggeeffamu galmeessaa jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Naannoo Amaaraa keessatti ajjeechaa raawwataman ilaalchisuun jiraattonni naannoo akkasumas aangawoonni ibsa kennanii jiran. Kana ilaalchisuun oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Keenedii Abaata gabaasanuuf erge qaba. Humnoonni TPLF ennaa godina Walloo kibbaa magaalaa Haayiq turanitti walwaraansa sana keessatti kanneen hirmaannaan qaban namoota hedduu ajjeefamu jiraattonni magaalattii adda addaa ibsanii jiru. Abbaa warraa isaanii humnooti TPLF'n dhabuu isaanii kan dubbatan aadde Eelsaa Haayiluu jiraattuu magaalattiiti. Abbaan warraa aadde Eelsaa obbo Girmaa Mokonnin bulchiinsa magaalattii keessatti hojii qulleessuuf ergamuu irratti hojjetaa akka turan ta'uu aadde Eelsaan dubbatanii hidhattoonni TPLF mana jireenyaa isaanii dhaqanii ajjeesuu isaanii ibsan. የገደሉት በሰዓቱ መጥተው ፈትሸውት ነበረ ከፈተሹት በኋላ ያው አላወቃቸውም መሰለኝ ያው እነሱም kan isaan isa ajjeesan erga dhufanii sakatta'aniiti erga sakatta'anii booda inni eenyuun akka ta'an hin hubanne fakkaata eenyummaa isaaniitu hin hubatin manaa gabba'ee nan deema utuunni jedhu duukaa fiiganii ajjeesan sadafii qawween sa'aatii hedduuf erga rukutanii booda itti dhukaasanii ajjeesan baay'een gaddee jedhan. Galii abbaa warraa isaaniin jiraataa akka turan aadde Eelsaan yeroo ammaa mucaa isaanii waggaa 4 waliin rakkoof saaxilamuu isaanii dubbatu. Kabiraa jiraattuun magaalaa Haayiq kan umriin waggaa 65 aadde Asnaaquu Nagaash immoo ilmi isaanii tokkichi Ashabbir Geetaahuun humnoota TPLF'n rukutame guyyoota hanga tokko booda lubbuun isaa darbuu dubbatu. ሮቀው ወጣን ተቤታችን አርብ ጧት ሲመጣ ነው የመቱት እሱ ላይ ያቸው ንብረቶችን ብሎ ሲመጣ በመንገድ ላይ እሱ አርብ ተቀድሞ የመጣው ለኔ ያሁር ነው የመጣሁት መንገድ ላይ መቱኛል gaafa roobii manaa ba'e jimaata ganama innaa dhufu rukutan mee qabeenyaa kun dhaqee ilaalaa jedhee innaanni deebi'u karaa irratti na rukutan jedhe nuti hanga magaalaa Haayiqitti deemne fagaanneen deemne inni nu dura jimaata dhufe nuti dilbataas dhufne qarshii 2800 na harka tures narkaa fudhatanii jiinsii 2 kophee tokko wajjin na duraa fudhatan waraqaa eenyummaa koo fudhatan harkaaf miila koorra na rukutanii jedhe kan inni rukutame irreessaarra yoo ta'u uleedhaan na rukutanii jedhe innaanni aaree
manatti gad re'eensaa 3 qalamanii arge. Anis battaluma innaan dhaqu qalamaniin gogaa isaanii arge. Rukutamee guyyaa 10f erga ture booda guyyaa 11ffaasaatti du'e jedhan. Wal'aansa fayyaallee ituu hin argatin ilmi isaanii tokkichi isaan xooru waan du'eef qofaa isaanii mana duwwaa keessatti hafuu dubbatu. Magaalaa Haayik keessaa namoonni sammuun isaanii dhukkubsatan illee haleellaa kanaaf saaxilamu kanneen yaada kennan dubbataniiru. Kanneen keessaa obbo Mahammad Imar obboleessi isaanii sammuun dhukkubsatu hidhattoota TPLF'n ajjeefamuu dubbatu. የተገደለው ያው ዝብሻናቁ አካባቢ ነው። ያው አይምሮውን በጣም መምተኛ ነው። አይምሮ መምተኛ ስለሆነ ያው እሳቸው ያው በዚህ ታክቲክ bakki inni ajjeefame asii naannoo bishaan Haayik sammuun isaa dhukkubsataadha. Isaan akka tooftaatti nama mataan dhukkubsate fakkaatanii waan hedduu waan gochaa turaniif akkuma ofii isaaniitti ilaalan waan isaan rukututti fakkaate. Dhumarratti ajjeefneerraa jedhanii ollaatti dubbatan. Dhukkubsataadhaoo maaliif ajjeeftanii jennaan ittuu mataan isaa dhukkubsataa ta'uu beekne hin ajjeefnu turree jedhan. Daandii konkolaataa cinatti awwaalame. Booda achii fuunee awwaalle. Obbo Mahammad obboleessi isaanii ajjeefame jedhame dhukkubsachuusaaf ragaa.